lammaffaa saree dhaltuu immoo bukkee ishee geessuu danda'a. Saree dhaltuu maal gooti? Maaliif saree kormaan saree dhaltuu arga yoo ta'e ishee faana deemuu danda'a. Yesus hin beeku. Maani? Naatee waan Hin beeku. Saree dhaltuu fuudhee fi deebita. Xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuu hafan eessatti awwaalu? Tole bakka sabboontuu fi eebbaan akka isaan wal fuudhan goona. Zayitii. Jireenya qaba. Wanti hundumtuu qaaleera. Gadi hin buune amma gadi hin buune. Buddeen waxiidhaan garuu tasuma nyaadhu. An akka kootti nyaadhu. Beelamee wawwaadhee homaa hin arganne imimmaan koroobsus daangaan isaan beekamne lafee dhaamee ladhee kalee na kirkirtee caraanee warqamee ubqonqoo na buutee. Maqaan keenya? Ayinaalam. Ayinaalam nagaadha miti? Nagaadha. Tole gaaffii jalqabaa akka jira aartistoota Oromoo yookiin aktoroota keessa shamarraniif dhiira namatti tufaa ol fuudhaneetti faa yaaddee faa qabdu? Tufaa ol fuudhaneetti kan yaadde? Masti tolan? Eenyudha? Kan yaadee beeku sabboontuudhaaf intaa miti? Sabboontuudhaaf eebbaatii. Eebbaa Tasfaayee jechuudha. Sabboontuu Inqoosaadhaaf eebbaa Tasfaayee. Eebbaa Tasfaayee isa qabu. Isa beeksisawwan garaagaraa kan hojjetu jiran isa baay'ee. Isaan lamaantu isaan wal fuudhan? Isaan lamaan baay'ee natti tola. Maaliif? Baay'ee lamaan isaanii baay'ee natti tola. Baay'ee man jaalladha. Sababii jaallattuuf lamaan isaaniitu wal fuudhanis tola. Aktoroota warra fiilmii hojjetan keessaa? Warra fiilmii hojjetan keessaa hin jiru. Warra sirbanoo? Warra sirban keessaa eenyudha? Keekiyyaa badhaadha. Tu eenyuun fuudhee natti tola seeti. Lakkin jiru qabu. Kan walitti hawwee beekuyyuu hin qabu. Artistoota keessa jechuudha. Walitti hawwee yaaddeen beektu? Garuu sabboontuudhaaf eebbaa baay'ee too isaan lamaan. Tole bakka sabboontuu fi eebbaan akka isaan wal fuudhan goona. Artistoota keessa hin jiru. Isaan lamaan duwwaa. Isaan wal fuudhanis tola. Tole konkolaataa yeroo jalqabaa fi bara kamidha kan inni Itoophiyaa seene? Yesus hin beeku. Maani? Naatee waan hin beeku. Yoom akka ta'e hin beeku. Moodela kamidha immoo kan jalqabu Itoophiyaa seene? Vols. Bara kam? Bara isaa hin beeku. Iyyaartu bara isaa? Iyyaartu hin beeku. Tole jireenya keenya keessaa Sillaasee natti fakkaata. San duras yoo ta'e hin beeku garuu. Garuu moodelli isaa Volsidha. Jedhee yaada. Jireenya keenya keessaa immoo ol malee kan gadi hin deemne maalidha? Zayitii. Zayitii jireenya keenya keessaa maaltu fide? Okay, jireenya koo keessaa ol malee yaadan ayyaatu. Maaliif? Ol malee gad deemee hin beeku? Eeyyeno. Gadis deemuu danda'a yaaddi? Hin deemu. Yaadni koo gadi hin deemu. Akkamitti hin deemu? Qoy akkamitti yaadi kee ol malee gadi hin deemuuti? Tasuma gadi yaadee hin beeku. Waan guguddaa yaada waan ta'eef gadi yaadee hin beeku. Waanuma ol ta'e yaada malee. Kanaafuu jireenya kee keessatti ol malee kan gadi hin deemne yaadadha? Yaada koo duwwaadha. Tole ciree irratti immoo gonkumaa wanti lama nyaatamuu hin danda'u. Maaliif? Ciree irratti wanti lama nyaatamuu hin danda'u? Maalidha? Ani hin beeku. Lakkiin maalidha wanti nan ciree irratti nyaachuu hin dandeenye? Hin beeku. Iyyaan dhugaa. Maali nyaachuu hin dandeenye? Buddeen waxiidhaan? Nyaattu? Hin nyaadhu. Takka nyaattee hin beektu buddeen waxiidhaan ciree irratti? Ishi tokko? Kan biraa hin beeku dhugaa. Kan biraa bakka buddeen waxiidhaan garuu tasuma nyaadhu. An akka kootti hin nyaadhu. Kan biraa hin jiru. Kana malee deebisasiif. Tole intala baay'ee bareeddu tokkotu jira. Intala sana immoo abbaa ishee akka namitti taasisuu hin barbaadu. Kanaafiyyuu saree korma tokko duukaa deemsisa.
Sareen kormi sun immoo dhiiratti hin butu intala. Dhiira eenyuun iyyuu itti hin butu. Garuu gurbaan tokko immoo intala sana in argate mee akkamitti argachuu ni dandeenya saree sana biraa deemsise. Mala lama fayyadamuu danda'a. Maaliif maal? Tokko saree sana nyaata dhadhaa qabu yookiin waan urgaa'u nyaata foolii qabu jechuudha. Dhadhaa sareen funyaan isaatti dhadhaa yoo ba'e foolii sana suufaa lafa fagoo deemuu danda'a mucitti dhiisee. Lammaffaa saree dhaltuu immoo bukkee ishee geessuu danda'a. Saree dhaltuu maal gooti? Maaliif saree kormaan saree dhaltuu arga yoo ta'e ishee faana deemuu danda'a. Lammaffaa immoo foolicha sana hordofee dhiisee deemuu danda'a. Sagantaaree deebii isaa maqaa lamaan keessaa. Mooroof garuu otoo saree dhaltuu natti fakkaata. Saree dhaltuu argannaan dhiisee fi deema. Dhiisee fi deema yoo dhaadhichas ta'e foolii isaa funyaan isaa irraa tokko deebii isaa tokko. Bakka saree dhaltuu. Saree dhaltuu. Tole gaaffittaan immoo akka xiyyaaree tokko daangaa Ameerikaa irraa Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuun hafan eessatti awwaalu? Daangaa Ameerikaa irraa. Xiyyaaree tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuun hafan eessatti awwaalu? Echumatti awwaalu. Bakkuma inni itti kubeetti. Namoota lubbuudhaan. Lammii biyya kamii akka ta'an adda baasanii gara biyya isaanii ergu. Namoota lubbuun hafan sana. Nama lubbuun hafeen awwaalan. Namni lubbuun hafeen awwaalamu nama du'e malee. Gaaffichi immoo akkas jedha. Namni lubbuudhaan hin awwaalamu. Hin duune waan ta'eef akkamitti hin awwaalama? Kanaafuu mala deebisa. Hin awwaalamu. Akkami sirba kana sagaleessuu hin dandeessaa? Xiqqoo na yaala. Mee sirba eenyu nu yaalta? Sirba Haacaaluu. Isa maal jedhu? Hin seene. Mee daanuu jedhe xiqqoosee. Beelamee wawwaadhee homaa hin arganne imimmaan koroobsus daangaan isaan beekamne lafeedhaa meeladhee kaleen na kirkirte caraanee warqamee hubqonqoo na buute caraanee warqamee hubqonqoo na buute. Hin seene edaa hin hubanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne. Sagaleen kee baay'ee amma jecha ibsuu olitti dhugaa baay'ee maaf sirba yaattu? Galatoomii gara fuulduraatti na yaala. Dhugaa qoosaa miti. Anis dhuguman jecha. Yaalteen beektu keessa kee dhufee hin beeku wanta akkasii. Muuziqaa xiqqoo baradheera garuu baay'ees miti gara fuulduraatti nan hojjedha jedhee yaala. Sirba nama kan biraa immoo kan yaaltu hin qabdu. Sirba kanaa bira. Tole isa maal jedhu? Waa malli nu dhibee. Tole. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mi'irgaa. Waa malli nu dhibee jenne bitaa mi'irgaa. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemnaa moggaa? Maaliif deemnaa moggaa? Rabbi moo namumaa kan seera jallisee? Waaqa moo namumaa kan seera jallisee? Haati keenya tokko maaltu addaan nu baase? Haati teenya takka maaltu addaan nu baase? Maaltu addaan nu baase? Kanaan sagalee kee kanaan sirba akkam shubbisa kana faamuu dandeessaa? Shubbisa hin danda'u. Mana keessa yeroo tokko yoo qophiin jiraate nan sosocho'a garuu shubbisa hin danda'u. Sagalee xiqqoo na yaala akkuma argitu. Sagalee kana garuu maaliifitu gara hojiitti fiduu yaaltuuti? Tokkoffaa carraa isaan arganne carraa isaa otoo argadde hojjechuuf na yaala. Hojjechuudhaaf fedha qabdaa? Baay'ee. Dhugaa sagaleen kee baay'ee bareeda. Galatooma. Hayyee galatooma. Galatooma sinis. Egaan artistoonni keenya walaloo barreessitanii mucaa amma sagaleedhaan sagaleessaa turte kan argitaniittu sagaleen ishee baay'eedha kan inni bareedu walaloo barreessitanii kennitanii fi gara aartiitti akkasiin fiddanii mucaa kana jajjabeessitanii isiniin jennaa galatooma. Tolee maqaan keenya? Maqaan koo Yaadessaa Fiqaaduun jedhama. Yaadessaa nagaadhamti? Jira gooftaa galatti nagaa. Gaaffiin jalqabaa akka jedha artistoota Oromoos ta'e aktiroota namoota walitti jaallatteetu wal fuudhanii fa'aa itti yaaddeen jiran? Jiran. Nama mani.
Nyaadeen beektu? Yaadeen beeku. Maal akkamitti? Walitti faa jaallatteetu wal fuudhaniifaa? Naa darbu. Naa darbu. Yaaddu? Yaalu. Yaadeen beektu? Yaadeen beeku kanaaf. Tole artistoota Oromoodhaa immoo shamarran isaanii irraa jaalallis qabee beeka? Na qabeen beeku. Beeka? Hin beeku. Sirba isaanii hordoftuuti? Nan hordofa garuu akkasumatti dandeettii isaanii nan dinqisiifadha. Jaalalli galuurraa na qabeen beeku. Mee sagalee eenyummoo jaallatta shamarran artistoota Oromoo keessaa? Sirba kana badaantini jechuu baadhus nan dhaggeeffadha. Artistoota amma dhufan kana keessaa Margituu fa'aa nan dinqisiifadha. Sagalee ishee moo? Naayyaa. Sagalee ishee qaba jaallatta? Dhugaa. Tole konkolaataa yeroo jalqabaatiif bara kamidha kan inni Itoophiyaa seene? Bara kam akka Moodelii isaa konkolaataa jalqaba Itoophiyaa seene? hin beeku. Yaani maaliin beekuudhaan xaarta? Bara Miilikee ta'uusaa hin beekaa. Bara meeqa? Bara kam akka ta'e hin beeku. Moodeliin konkolaatichaa maaltu? Voolsii natti fakkaatti. Boolsii? Bara isaa yaadatta? Yaadatu. Tole jireenya keenya keessatti immoo wanti ol malee gadi hin deemne maalidha? Ranaa deebii gaafficha. Jireenya keenya keessatti ol malee gadi hin deemne wanti sun maalidha? Jireenya qaba. Wanti hundumtu qaaleera. Gadi hin buune amma gadi hin buune. Qaaleensi jireenyaa. Wanti sun gadi bu'uu hin danda'u ol malee. Oluma deemaa jira akka qaaleensi jireenyaa gadi deemee hin beeku amma. Gadi deemee dura garuu gadi ture mini gadirraa ol ka'e. Wanti sun garuu gadi deemee hin beeku ol malee. Jireenyuma jedhanii. No jireenya. Ol malee gadi hin deemu wanti jireenya eenyu keessatti iyyuu. Hojjaa keenya ta'a. Naa badaan. Garuu oluma deema amma jiraattutti. An biraan ol deemu yaa. Ani kanumaan beeka. Kana malee hin beektu? Tole shamarra bareedu tokkotu jira. Shamarri suni abbaasee akka dhiirritti bitatu hin barbaadu. Kanaafuu saree korma tokko jira. Sarichi immoo baay'ee hamaadha. Akka sarichi eeguuf duukaa deema. Sarichi namatti hin butu intalatti. Garuu gurbaan tokkoon intala san argate. Mee saricha akkam godhee intala san argate? Tarii wanta nyaatamu fuudhee fidee miidhaa akka. Maal? Foon kan. Lakki. Yaasi. Yookaan tarii qoricha wayii nyaachi ajjeesii ta'a. Nejjeesne. Saritti biraa hambisee intala sanaa wajjin wal jaallatanii ibsu. Tarii sarii dhaltuu fuudhee fidee miidhaa. Saree maali? Saree maali? Dhaltuu. Dhaltuu fuudhee fi intala sana fudhatee deeme. Tole gaaffittaan immoo akka jedhe xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuu hafan eessatti awwaalu? Yaa bakkuma dhufaniitti awwaalamu ka'a. Namoota lubbuun hafammoo? Tokkoffaa xiyyaarri kufee lubbuun isaanii hafuus dhiisuu danda'a. Hafaniiru. Akka carraa yoo hafan immoo bakka dhaloota isaaniitti awwaalamuu danda'u. Mootummaan amma daangaa sana irratti yoo kufe daangaa boordarii qabu. Boordarii sana Kaanaadaa yoo ta'e Kaanaadaa, Ameerikaa yoo ta'e Ameerikaa. Kanaafuu namoota lubbuun hafan sana yookiin Kaanaadaa yookiin Ameerikaatti awwaalla? Bakka dhaloota isaaniitti awwaalla. Namoota lubbuun hafan? Eegaa. Hafaniiru naan jechaa jirtami? Namoota lubbuun hafanii Ameerikaa fi Kaanaadaa gidduutti kufanii daangaa isa kamitti awwaalu warra lubbuun hafan? Kanuma jenna bakka. Bakkuma dhaloota isaaniitti awwaalamu. Bakka namoonni lubbuun hafan suni bakka dhaloota isaaniitti awwaalamu. Lubbuun hafan jechaa jirta. Lubbuu elaa amma reeriidhaa siin jedheera. Eshi. Xiyyaarri tokko daangaa Ameerikaa fi Kaanaadaa irratti yoo kufe namoota lubbuun hafan eessatti awwaalu? Naadar bakka. Yaaddu? Naadar. Tole kana tole.
Ishi galatoomaa.